waan hennuuf mucaallee qabaneetni waan dhufnuuf jira isinundi keessan yu akka nurraa hin rafne malee Egaa ashama harka fuunee kabajamtootaaf jaalatamtoota. Hirmaata sirna gadaatiin addunyaa irratti fakkeenyummaa saba qabuu fi saba guddaa gaanfa Afrikaa akka ta'e seenaaleen hedduurra qaban. Marigaa waa'ee nagaa deddeebinee kan dubbannuuf nageenya dursa waan taateef yooyyaa ashama harka fuunee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota madda walaabuu miidiyaa jechuudhaan nageenyaan jalqabne. Eeyyangaa maddi walaabuu miidiyaan armaan dura sagantaalee keessaayyuu qophii ispoortii irratti fuulleffatee kan isin biraan gahaa turre ta'uun ni argama. Walmorkii liigii biyyaalessaa irratti kan hirmaataa jiran kilaboonni Oromiyaa yeroo ammaa kan Dirree Dhawaa irratti olaantummaa isaanii gonfatanii jiran. Kanuma wal qabatee kilabiin Asaasaa guyyaa har'aa olaantummaa isaa gonfatee jira. Waan hundaafuu waa'ee ispoortii dubbachuuf miti guyyaa har'aa ammoo sagantaa addaa yaamicha lammiif jedhu keessatti sagantaa gargaarsa dargaggoo Sintaayyoo Laggasaa irratti fuulleffatee qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Sintaayyoo Laggasaa eessatti dhalate maal ta'e kan jedhu immoo sagantaa keenya har'aa irratti namoota adda addaa kallattiilee adda addaatiin dhiyeessinee akkasuma immoo ergaalee adda addaa biyya keessaa nu dhaqqaban gara foddaa madda walaabuu miidiyaatiin qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Warroonni viidiyoo kana har'as argitan boriiftaanis argitan yookaan immoo dhawaat keessa argitan sheer gochuudhaan hawaasa keenya idil addunyaa biraan akka geettan kabajaa fi jaalalaan isin gaafan. Eeyyangaa akkuma jalqaba irratti isiniif ibsuuf yaaletti ani qopheessaa sagantichaa Falmataa Roorooti madda walaabuu miidiyaarraa. Waan hundaafuu namoonni kallattiilee adda addaatiin teessanii sagantaa kana hordofaa jirtan sagantaan kun keessaayyuu sagantaa gargaarsaa dargaggeessa lafaa dhufaa jiru Sintaayyoo Laggasaa irratti fuulleffachuudhaan kan isin biraan geenyudha. Sintaayyoo Laggasaa maal ta'e maaliif maddi walaabuu karaa miidiyaatiin qabatee dhufe jettanii yaaduu dandeessan. Kan immoo kallattiidhaan maatii isaarraa waan dhageeffannu qabnaa turtii gaarii isiniin jenna. Walitti deebina kallattiidhaan gara maatiittiin isin deebisaa turtii gaarii ani qopheessaa sagantichaa Falmataa Roorooti. Yooyyaa ashama harka fuunee kabajamaa fi jaalatamaa obboleeskiyyaa biyya keenya godina Baalee magaalaa Roobee jirtanatti fakkaata. Baga nagaan dhuftee sagantaa kanarratti Teediroos Laggasaa. baga nooyi madda walaabuu atillee nu jiraadhu. Baga rabbiin fayyaa nu kennee dullee wal nu agarsiisee hundaa ol sillee sababa Allah kanallee galateeffatuun barbaada. Egaa akkuma jette ani maqaan koo Teediroos Laggasaa jedhama. Obboleessa nama dhukkubsatee kanaa dargaggoo Sintaayyoo Laggasaati. Egaa Sintaayyoo Laggasaa obboleessa kooti. Dhalataa fi jiraataa bulchiinsa magaalaa Roobee godina Baalee Bahaati. Sintaayyoo Laggasaa sababa dhibee kalee isa mudateen yeroo waggaa tokko oliif yaalamaa kan ture yoo ta'u egaa yeroo waggaa tokkooti oliif yaalamaa ture booda immoo ammatti kaleen jijjiiramtuuf malee jiraachuu hin danda'anii kun immoo yeroo gabaabduu keessatti yaala argatuudhaaf biyya alaa deemee yaalamuu qaba. Kanaaf immoo qarshii Itoophiyaatiin miliyoona 2.5 fi isanii ol isin barbaachisee jedhanii maatiin immoo jalqabumarraa dhufaan kenna ijoollummaadhaan nu baanee haadha kenna qofatu. Mee Teediroos na dhagaa jirta taanaan biyyarraa neetworkiin hedduu rakkisaa jira akkuma argitan kanatti daawwattoota keenya viidiyoo kana sheer godhaa kan dhageeffachaa jirtan sagantaa tamsaasa kallattii keessaayyuu obboleessa keenya Sintaayyoo Laggasaa umrii ijoollummaa isaatiin kubbaa taphachuudhaan akkasuma immoo ijoollee naannoo wajjin nama guddatee fi fedhii ispoortii keessattis qooda guddaa qabudha. Eeyyangaa rabbi akkuma fedhe dalaga yeroo ammaa kanatti kaleen isaan lamaan sababa dhukkubsatteef gara biyya ormaatti akka deemamuuf xalayaan erga harkatti kenname oolee bubbulee jira. Kanaan wal qabatee maatiin immoo akkuma beektan akkuma isin durallee TikTok irratti sagantaa qopheessinee guyyoota 3 wal duraa duubaan dargaggeessa keenya Ridimaan Kush guyyoota lamaan erga qopheessin gara foddaa madda walaabuutiin guyyaa 3ffaa ergetti darbineen boodatti namoonni adda addaa gumaachitanii jirtan gumaacha seena qabeessa Oromoo fi Oromiyaa yaamicha obbolummaa fudhattanii sagantaa sanarratti hirmaattanii jirtan. Amma ammatti keessaayyuu namoonni adda addaa kallattiilee adda addaatiin galchaa jirtan garuu irra guddaan parsantiidha. Waadaa keessan amma ammatti waan hin galchineef irra deebinee gamanumaan akka waadaa keessan guuttan isin gaafadha. Mee Sintaayyoo Laggasaadha umrii ijoollummaa isaa akkamitti dabarse dhibee kanaaf akkamitti saaxilame wanta isaati immoo dhawaata keessatti dhufe Teediroos Laggasaadha kallattiidhaan carraa silaadhaa biyyarraa. Eegaa Sintaayyoo Laggasaa ijoollummaa isaa akka inni itti dabarse atis madda walaabuun beektaa leenjisaa isaa turte. Akkuma hiriyoota isaa kaawwan kan biroo akka ijoollummaa isaatti kubbaa hedduu jaalataa kubbaa taphachaa
maatii isaas qarqaaraa ofillee qarqaaraa barnoota ofiis cinaatti gaggeessaa guddate. Haa ta'uti jiruun namaa kallattiin isaa garaagaraa egaa umriin isaallee xiqqoo guddachaa deeme booda immoo akka nama tokkootu jiruu fi deeggaruuf maatii ofii fi ijoollee obboleeyyan isaa quxisuu qarqaaruuf jecha waggoota baay'eedhaaf gargaara konkolaachisaa ta'ee hojjechaa tureen booda eegas immoo hayyama konkolaachisummaa baafatee egaa konkolaachisaa ta'ee yeroo waggaa takkaa fi wayii akka sagara waggaa lamaa kan siif eega dalagateen booda tasa karaa irratti dhukkubsatee dhufee immoo hospitaala dhaqee yoo ilaalamu wanni itti himame waan baay'ee nama gaddisiisu nama du'eetu dhaabatee deemaa jira jedhanii kaleen isaa lamaanuu hedduu dadhabdee jirti. Kanaafuu riifar jedhanii roobetti ilaalamee ture hospitaala Paawulos Finfinneetti riifar nuun jedhanii nullee maatiillee hedduu gaddee rifatee kana amanuu dadhabnee iddoo biraa lamaa sadiitti hospitaala biraatti fi iddoo mana yaalaa biraatti cheekee goosne booda bu'aa wal fakkaataa ta'e hospitaala mootummaa gurbaa kana fuutanii deemtan taanaan isin akka du'ee buluu danda'a haga dabareen isaa gahu jedhanii hedduu rifannee hospitaala dhuunfaa Itiyoo Xabiib jedhama naannoo Finfinnee naannoo safara Salaamitti argama. Achi finnee akka tasaa ta'e haga gaafa akka Gregorian kalendarii 2023 gaafa ji'a ja'affaa jechaadha. Akka biyya keenyaatti immoo 2015 ji'a caamsaa gaafa bulii lamaatti sarjariin lammaffaa kan taasifame. Sarjariin lammaffaa egaa taasifame inni jalqabaa kan taasifame fincaan garaa keessatti akka malee kuufamee ture. Sangara tubbootiin kaatitaraatiin keessaa yaasanii sababa xaxariin kalee hedduun keessatti argamuuf dhukkuba kaleetiif saaxilamee jira. Kaleen isaa takkattiin guutumaan guutuutti kaleen bitaa tajaajilaan ala taateerti. Kaleen mirgaa mootuu kalee kutaan kalee inni qaama qulqulleessee fincaan gara alaatti qulqulleessee baasu immoo hojii isaatti waan hin jirreef fincaan garaa keessatti tuulamaa dhufeera. Mucaan kun kan mana yaalaa dhufuu qaba ture waggaa 3 dura jedhanii haa ta'uti ammoo mucaan kun dhukkubsatee hin beeku san dura innis mana yaalaa dhaqee hin beeku. Isaan immoo kan jedhan waggaa 3 dura yoo xiqqaate dhufuu kan qabu ture. Sobaalaan kun martitti dhufee jedhanii amaluma isaatiin immoo dhukkubni kalee silent killer nuun jedhe ogeessi fayyaallee tasa namoota tokko irratti akka tasaa ta'ee dhibeen kun ifatti bahee mallattoo garaagaraa mul'isuu dhabuu danda'a jedhanii kanumarra kan ka'e isinis saniin barfattanii maali nuun jedhanii haa ta'uti fincaan eega garaa keessaa gara kaatitaraatiin yaa'ee tubboon qaamarratti godhamee fi yaalamaa ture waggaa tokko ol hospitaala dhuunfaatti yaalamaa ture. Xaxariin marsaa 2 keessaa bahee sarjariin inni jalqabaa immoo sarjariin fincaan garaa keessatti turanisan keessa sarjarii duraatiin bahee eegas immoo sababa infekshiniitiin malaan garaa keessatti walitti qabamee immoo sarjariin inni afuraffaan taasifamee fi abdii nutti horanii turanii kaleen akkasitti dhiitotee bishaan keessa kuufamee addaan harkifamtee turte sun yoo deebitee walitti qottoonfattu ammoo uumama isaatiin kaleen orgaanii namaa rikavar godhu ta'uu baatus carraan kaleen takkattii tun itti hojjetuu dandeettuu hin jirti jedhanii baay'ee badadaa turanii isaanillee rabbiin haa kennuuf yoo rakkimallee haa ta'uti sababa immunitiin isaa hedduu gadi bu'ee jedheef dhukkubsateera nyaata hin nyaatu infekshinii tubboon alaa fi keessaan itti galee fi yeroo ji'oota naannoo ji'oota 9tiif kan ture infekshinii ofirraa ittisuu hin dandeenye sababa infekshinii irra deddeebi'ee mudachaa ture. Mee Sintaayyoo walitti deebi'a Teediroos walitti deebina. Daawwattoota keenya warroonni waan kana dhaggeeffachaa jirtan koomentiidhaan waan arjoomtan kallattiidhaan nu gumaachuu dandeessanii haaluma kanaan warroonni waadaa yaamicha sabummaa fi biyyummaa fudhatan Firaa'ol biyyuma Ameerikaa irraa qarshii Itoophiyaa 12,000 ennaa arjoomtu haaluma kanaan immoo Samiiraa Kuweet irraa keessaayyuu yookaan Kiyunfuf jechuudhaan ishee TikTok irratti beekamtu qarshii 21,000 arjoomtee jirti. Itti aansuudhaan immootu maqaan keessaayyuu abbaan ishee maqaa abbaa isheetiinis arjoomtee jirti. Jamaal Goodii kutaa Minisootaa irraa doolaara 100 ennaa arjoomu haaluma kanaan immoo Abdii Obsaa karaa irraan imalaan jira biyya baqaan Liibiyaan ergan qaxxaamure dhiyeenya kanadha qarshii kana namarraayis barbaadu dirqama hiriyyaa kiyya kana nan gargaara jechuudhaan waan baay'ee garaa nama nyaatuun qarshii Itoophiyaa 3,000 arjoomee jira. Gidduudhaanis Muhammad Kadir biyyuma Ameerikaa irraa barataa irra jira akkasuma gareelee adda addaa gargaarsi hedduu keessa waan jiruuf silaa naan hin maltu
argattu jechuudhaan $50 ennaa kennu Makiyyaa Haajii Obsaa biyyuma Kuwait irraa $7,000 arjoomtee jirti keessaayyuu warroota riisitiin kallattiidhaan nu dhaqqabedha. Namoonni biroos riisitiin kan dhaqqabe jira kunniin gara telegiraama MWtiin kan nu dhaqqabe isaan hangafootaati. Marrigaa Oromootiyaa warroonni gara feesbuukaatiin dhageeffachaa jirtan kana mucaa lafaa dhufaa jiru haala sukaneessaan haala eeggamneen umrii ijoollummaa isaatti karatti kufee kan ol qabuudhaaf dirqamni lammummaa fi sabummaa barbaachisaadha. Fayyaan bifa naman gaafattu amantaa naman gaafattu sabummaa naman gaafattu yeroo barbaaddetti si qabdi waan taateef warroonni viidiyoo kana daawwachaa jirtan bifa koomentiitiin yoo nuuf keettan qarshii Itoophiyaa kallattii kamiinuu haa ta'u waan dandeessaniin akkasuma warroonni sheer gochuu dandeessan sheer gochaa jirtan ulfaadhaa isiniin jedha. Waan garaa isin nyaatu Sintaayyoo Laggasaadha umrii ijoollummaa isaatti kilabii Minnesota Club naannoo Yuunivarsiitii Madda Olaabuutti kan bu'uureffame keessatti nama qooda taphachaa ture hiriyoonni isaa hedduun hadhantana biyyoota adda addaa keessa jiranii arjoomanii jiran akka gaariitti fakkeenyaaf namoota ebaluu jenneellee dubbachuu baannu Oromummaan san qabdi hiriyyummaan san qabdi Oromoon tasmallee dhimmoota amantaatiin garaagarummaa tokkollee akka hin qabne argaa jirra. Teediroos Laggasaa gaafa nan biyyaa ba'u mucaa xiqqaadha har'aan tana baratee sadarkaa kana ga'een jira akka nam tokkootti na dhukkube maaliif mucaa kana kaleessa laali xiqqaa ture har'aan tana mootu yeroo isaa dhukkube jedhanii dubbatan baay'ee natti dhagame. Mee hawaasni biyya keessaa hoo maal jedha kan jedhu viidiyoo tokko walitti ilaallee walitti hin deebinaa turtii gaarii isiniin jedha. Mallaqa xiqqoo waan ta'eef jechaadha walii gallee amantaan osoo waliin qoodin jahan lubbuusaa haa baraaroo isinii jedha wiixata sa'aatii 18tti akka Awuroopaatti halkan keessaa akka Itoophiyaatti sa'aatii tokkotti biliis bootaatiin mucaa kana lubbuusaa haa baraaruu waliin taane qeemee gargaarratu mallaqa kanaatiin jirra garuu kana hundi keessan obboleessa hin qabdanii obboleessa keessa yaadadhaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maqaan kiyya Alfiyaa Jamaal jedhama dhalattuu Baalee Roobeeti. Waamicha gargaarsa Sintaayyoo Laggasaatiif waan har'a waan jabduu takka dhufeetiin jira mucaan sana sirra argaatiin jirtan kuni maqaan isaa Sintaayyoo Laggasaa kan jedhamu dhalataa Baalee keessaa Moroobii kan ta'e sa'aatii amma kanatti kaleen isaa lamaan iyyuu feel ta'ee waan jiruuf jechaadha mallaqni kuni kan gaafatame mallaqa miiliyoona 2.5 sababa sanii ilaalchisuudhaan wiixata qanii bulii 24 akka Awuroopaatti sa'aatii 18 akka Itoophiyaatti immoo sa'aatii halkan keessaa sa'a tokkotti mana kee irratti laayifii aanaa Saaddam Jaabuu fi ibsaa taaneetiniin walgeenne Kanko Samson Nugusee lama qabnaa lamaan tana keessatti waan kana akka kun abdii guddaa isinirraa qaba saniifiyyuu wal argaan teennaa wiixata mana keerra haa ta'u isin jedha. Akkam nagaa jirtu jiraataa magaalaa Roobeetii Maqaanqoo Addis Kabbada Daadhii jedhama. Obboleessa keenya Sintaayyoo Laggasaa dhibee beektanii gargaarsa akka gootaniif cinaa akka dhaabattaniif rabbi wajjin gaafannaa waan cinaa dhaabattaniif illee rabbi isin kennu galatoomaa isin jaalannaa obboleessa keenya illee rabbi waa fayyisu. Nagaan bakka jirtan hundatti isin faana haa ta'u. Maqaan koo Saamson Nugusee Daabaa jedhama. Dhalataa godina Baalee magaalaa Roobeetii. Har'a obboleessa keenya Sintaayyoo Laggasaa waggaa tokkoof dhibee kaleetiin miidhamee siree irratti hafee waggaa tokko caalmaa waggaa tokko irra jira. Haa ta'u immoo yaalli caalu akka taasifamuuf gara biyya haaraa deemee akka yaalamuuf xalayaan kennamuuf illee xalayaa kanaan karaa haala ajajame kanaan bahee yaalamuudhaaf humni maatii kanaa waggaa tokkoof yaala dhuunfaatiin harka fashalaa'ee jira jechuudha. Ta'ullee har'a nummoo akka obboleessummaatti, akka hiriyyummaatti, akka maatiitti wajjin dhaabachuudhaaf, akka namummaattis nama rakkate faana dhaabbachuudhaaf obboleessa keenyaaf gargaarsa gaafachaa jirra. Gargaarsi nu har'a gaafannu kun maybe waan wajjin danneef waan wajjin biyyee yookiin kubbaa wajjin dhiinneef osoo hin taane namummaadha wanni guddaan nama gargaaruudhaaf nama ta'uun gahaadha. Sintaayyoo Laggasaa immoo gaarummaan isaa kaleessa jiru akkuma keenyaatti nama rakkate nama gargaaraa ture nama hojii dhuunfaa nama jireenya isaa deeggaruudhaaf waliif gadi fiigee nama hojii isaa hojjechaa turedha. Sintaayyoo Laggasaa nu elementariitti wajjin barannee kutaa tokko baay'ee kutaa tokko irraa hamma kutaa 10tti an kilaasii tokko wajjin ture isa faana jechuudha. Kilaasii tokko wajjin barachaa baane yaadannoo hedduus walitti qabna.
haa ta'u jireenyi gargar nu baase hojii dhuunfaa isaatiin xaarrattee nama bulaa jiru ta'e nus akkuma isaa hojii dhuunfaa keenyaatiif gargar baanee gargar fagaannullee garuu immoo jireenya guyyaan har'a walitti nu qabeera. Rabbi waa hunda danda'a. Dhibeen har'a itti dhufe kun boru nama guutuu ta'ee dhaabbatee nama jireenya isaatis borfalmatu nama biraa kufiifis nama cinaa dhaabbatu nama ta'u akka inni ta'us abdiin qaba. Kan immoo Waaqayyo ni godha. Haa ta'u har'a garuu gargaarsa tokko mana keenyaatitti nutti dhufee jira. Namni guutuu ta'ee gara na dhufee jira. Qullaa keenya dhufnee qullaa keenya deemna. Gaafa dhalan osoo boonyu garaa haadha keenyaatii baanee harka namaatiin kaafamnee uffata uffanne. Gaafa addunyaa kanarraa deemnus uffata gaafas namni nutti uffise san namni nurraa baaseet qullaa keenya boolloo keessa dhufaa. Kun haqa ilmi namaa jireenya ilma namaa jalqabarraa amma dhumaa jiru. Jireenya ilma namaa jalqabarraa amma dhumaa jiru kana jidduu keessa garuu qormaanni garaagaraa jira. Qormaata kana garuu ilmi namaa kophaa darbuun isaa kophaa darbadhamee si yaadamu namni nama wajjin namni gaafa dhukkubsate nama tokko tuutuba. يا سبخو بشرني بريتي سنتايو لقسا جدما كانت لالتي قدنا بالي مقالا روبي الناتو سنتايون درقاقي Galatoma ulfaadha warroonni koomentii keessan barreessaa tan ulfaadha akkuma jalqabarraa isiniif ibsuuf yaalletti sagantaan kuni namoonni adda addaa kanneen TikTokiin fayyadamne gara Facebookaatiif fayyadamani kallattiidhaan birmannaa obboleessi keenya Sintaayyoodhaaf godhamu kana keessatti akka qooda fudhataniif dookumentiin kun seenaadha. Mucaan kun borni fayyaa yoo fayyes waan biraan goonu rabbiirraa galata argannaa. Kanaaf namoonni viidiyoo kana argitan waliin alachuun obbolummaan fiddu Oromoo fi Oromiyaa qofallee ta'uun namummaa biratti gatee guddaan qabdu namni namummaa isaatiin kabajaa qaba namni namummaa isaatiin ni gargaarama. Kanaaf warroonni sagantaa kana hordofaa jirtan warroonni viidiyoon kun boroo iftaan yookaan immoo guyyoota muraasaan booda argitanii kallattiidhaan waan dandeettan akkaawuntingii asirra ni jira. Viidiyoo kana jalatti yookaan immoo obboleessi Teediroos wajjin poosti ni godha anis poosti nan gata. Kanaaf amma dandeessaniin namoonni argitanii mucaan kun lafaa dhufaa jira karatti cabuun qabu karatti kufuun qabu jettan qeerroo biyyaa agaree biyyaa abdii biyyaa kan ta'e kana Sintaayyoo Laggasaa cinaa warroonni dhaabbatan ulfaadhaa isiniin jedha. Warroonni immoo viidiyoo kana argitan yeroo ammaa kanatti hundi keenyaa fuula keenya siyaasatti deeffannee jira. Siyaasan alatti dargaggoonni keenya argitee hadhan tanatti rakkoo gurguddaa kana keessa jiranii dhibee adda addaatiin jechaa jiranii namni immoo nama dhukkubsataa gargaare namni nama dhibamaa gargaare rabbiin birattis seenaa guddaa kireeditii gurguddaa argata waan taateef nama biraayyii miti rabbiin biraa argata jechaadha. Waan dalagnu keessatti rabbiin barakaa nu haa kaa'u waan hojjennu keessatti rabbiin barakaa nu haa kaa'u akkasuma obboleeyyan kiyya argitee kallattii adda addaatiin kan isan beeyne kan namummaadhaan argitee mucaan kun garaa isin nyaattee gara nyaatteedhaan dirqama keessan baachaa jirtan kan baatanii ammoo asliippii nuuf ergitan rabbiin biraa galata guddaa qabdan jechaadha. Ulfaadhaa jazaakallahu khairan isin jechuun barbaada. Namoonni as jalatti jirtan namoonni ja'a kun yookaan namoonni kurnan kun viidiyoo kana fuutanii yoo garee adda addaa irratti poost gootan qarshii guddaa kennitanii jirtan laayik gootanii hawaasaa yoo raabsitan hawaasaa yoo dabarsitan marsaalee odeeffannoo sooshaal miidiyaa akkasuma gareelee keessa jirtan irratti dirqama yoo baatan dirqama keessan baatanii jirtanii TikTok irratti yaaleeleen gurguddaan godhamee jira akka gaaris hawaasni keenya birmatee jira garuu immoo mallaqni qabatame qarshii miliyoona 2.5 waan taateef isa kan argachuudhaaf immoo baay'ee nutti ulfaatee jira. Hawaasni keenya nu cinaa akka dhaabbattan fayyadamtoonni sooshaal miidiyaa kanneen feesbuukaa, waatsaappiidha, telegiraamaa, paaltookilee adda addaa marsaalee hawaasummaatti fayyadamtan warroonni viidiyoo kana argaa jirtan warroonni sagalee keenya dhagaa jirtan sagantaan kun akkuma argaa jirtan barreeffamicha ayyalaan darbaa jira. Sagantaa qophii addaa obboleessi keenya gargaarsa Sintaayyoo Laggasaa wabeeffachuudhaan dhalataa godina Baalee magaalaa Roobee umriin isaa ganna 25 kan ta'e cara yeroo ammaa kana kaleen lamaan dhukkubsattee maatiin immoo haati isaa maatii kophaa isaa guddifte mucaa kana jechaadha. Osoo hojjetachaa jiru osoo ifaajaa jiru nama
kanarra taa'e osoo hin taane nama dalagaa keessa turedha. Rabbiin akkuma fedha dalaga waan taateef Teediroos barataadha. Reeftan barumsa yuunivarsiitii irraa nama eebbifamedha. Waa gochuu hin dandeenye. Kanaaf Oromoo fi Oromiyaadhaaf namoonni jiraattan kutaa kamiyyuu ta'e viidiyoo kana sheergati abbootii qabeenyaa biraan nugaa Oromoo fi Oromiyaaf yaamichi isin goone jira jechuun barbaada. Sintaayyoo Teediroos mee asuma irratti dhuguma dubbachuudhaaf maaliif hawaasni keenya sochii magaalattii keessatti godhuudhaaf hanga ammaatti kaleessa olaalle obboleettii teen Hayaatiif magaalaa Ginniir keessatti hojiin boonsaan dalagamee jira. Guyyaa tokkotti qarshii 261 ol kan ta'u sassaabamee jira. Yaalileen akkasii magaalaa Roobee keessatti qeerroo magaalichaatiin maaf yaalamuu dhabe asirratti tarii moo itti yaaddan of duratti dhimmicha kanarratti? Maayikii banadhu Teediroos maayikii banadhu maayikiin kee cufamee jira ta'a. Yaa Ayes amma hoo maddoolamu. yaa amma itti fufi. Maaliif hirmaannaan hawaasaa murteessaa dargaggeessa hedduu qabna mucaan kun dargaggoota hedduu keessaa bahee maashaal aartiin ITF jira walirtii kaandoon jira wuushuun jira ijoolleen kun guutuun hiriyoota isaa waan taateef akkuma ijoolleen Ginniir sochii kaleessa gootee qarshii 261 tilmaamamutti guuran jechaadha qeerroo magaalattii sochii kanarra maaf hirmaachuu dhaban. Sirriidha xiqqoo akka tasaa ta'e akka broadcast hin goone odeeffannoolee isiniif kennuudhaaf ijoolleen hin dandeenye malee sochiin akka amma jedhamee kunis taasifamaa jira bubbulee jira. Magaalaa Roobee Gobbaa fi Jaarraa taasifamee jira hanga ammaatti jechuudha. Akkasittis konkolaataadhaan baanariin hojjetame sagalee guddistuudhaan deeggarsi kun konkolaataan olii gadi biyya magaalaarraa magaalaa gabaarraa gabaatti socho'aa taasifamaatiin jira. Saniinis hin callifne. Waan irra gahan immoo garee koomiteen dhaabbatee ijoolleen biyya koo qeerroon biyya koo rabbi isaaniif jazaa haa deebisu. Rabbiin yaada muraada isaanii adeemsuu hin callifne carraa kanaan hedduu isaan galateeffachuu barbaada. Kallattii garaagaraatiin socho'amaatiin jira bakka bakkatti qoqqoodanii kun gara sooshaal miidiyaatiin kun immoo qaamaan socho'uudhaan akkuma ammanaan jette kanatti taasifamaa jira hin callifne waan odeeffannoon kun hin darbiiniif malee qaamaanis socho'amaa jira hin callifamne magaalaa Jaarraa aanaa Gololchaa jechuudha. Gobbaa fi Roobeetti taasifamee jira. Itti aansee immoo gara Dalloo Mannaa fi akkasumas magaalota biraa fi aanaalee biraatti sochiin qaamaanis taasifamee deeggarsi lammii kun akka sassaabamu gareen qeerroo gama sanii dhaabbatee socho'aa jira malee hin callifamnee jedha. Galatoomi maaliif si gaafadde beektaa hojiileen akkasii kun saffisaan hojiitti seenamuu qaba. Fayyaan yeroo namaan kennitu fayyaan guyyaa namaan kennitu hawaasni keenyas kan nu dhageeffachaa jirtan viidiyoo kan argaa jirtan biyya kamiyyuu keessa yoo jiraattan dhuguma dubbachuuf waan dandeessaniin waan humna keenyaatiin yoo wal bira dhaabbanne jenne mucaan kun bor fayyuu danda'a. Abdii biyyaati egeree biyyaati kan argitan Teediroos obboleessaati yuunivarsiitii irraa bayaara sadarkaa looti yookaan immoo seeraatiin jechaadha. Nama bor biyya ijaaruudha. Kanaaf ilmaan Oromoodhaa viidiyoo kana daawwachaa jirtan imaanaan isinirra kaawwannu yoo jiraate biyya keessas yoo jiraate qarshiin 500 maal gooti jechuu dandeessa 200 maal gochuu dandeessa jechuu dandeessa. Waa baay'inni keenya nu fayyada waan taateef baay'ina keessatti itti fayyadamna. Kanaaf warroonni nu daawwachaa jirtan ispeeshaalii ijoollee kuwet hedduun isin dinqisiifadha. Hirmaannaan gammaatti godhamaa jiru keessatti qeerroon kuwet kaleessallee rakkoo hawaasnyaa balaa hongee adda addaa keessatti hirmaannaa qabdani. Fakkeenyaaf sagantaa ilgaddaa keessatti shamarran keenya hojii gurguddaa dalaganii jiran hirmaannaa shamarrootaa waan guddaa. Kanaaf asumaan isaan galateeffachuun barbaada. Gama dhiiraatiin hanqinnoon tokko ni jira. Kana immoo fooyyeffannee wal bira yoo dhaabbanne akkasuma namoonni waadaa fudhatan waadaa keessan akka galchitan waadaa keessan akka baratan garanaan ergaa isinii dabarsa. Teediroos Laggasaadhaa. Biyya abbaa isaa keessaa sa'aatii kanaan elgadda guyyaa 3 hirriba dhabanii TikTok irratti waan kanarratti hirmaachaa ture. Oromoon nama fayyaa qabu gargaaraa turtan, Oromoon geemiyyuu gargaaraa turtan, Oromoon kallattii adda addaatiin namoota argitee silaa fayyaan qabne kanarratti gargaarsa gochuu qabnu waan biraayyuu gargaaraa jirra jechaadha. Mucaa kana bira dhaabbannee akka gargaarru gara madda walaabuutiin yaamichi isinii goona kaleessallee hardhallee
aadaa qabna sirna qabna Oromoon akka Oromootti wajjin dhaabbachaa turre har'a immoo mucaa kana dhukkube kana yoo wajjin qoodamne jenne rabbiin biraallee waa arganna namummaan keenya keessatti illee gammachuu qabna akka Oromootti immoo rakkoo galte wajjin qoodamaa turre sirna kaleessaa waan taateefi aadaa kaleessaa bultee kaleessaa waan taateefi kanaaf wal bira haa dhaabbannu isiniin jechuun barbaada dhuguma dubbachuudhaaf namoonni viidiyoo kana argaa jirtan tarii Oromiyaa keessas ta'uu danda'a boriif ta'an viidiyoon kun namoota hedduu bira akka ga'u abdiin qaba sagaleen isaan dhagamu sirreesseen jira siifin obboleettiitii Kuwaitirraa qarshii 21,000 nama arjoomedha rabbii yaada muraada si haguutu akkasuma mootu namoonni adda addaa ni jirani kanaaf obboleeyyan kiyyaa dhuguma dubbachuuf mucaa kana bira haa dhaabbannu sagantaan kun dadhabbii tokko malee an akka nam tokkooti gara feesbuukaatiin lallaba dirqama Oromummaa waan taateef kan biyyoomaa waan taateef akkasuma immoo mucaan kun na biratti guddate waan taateef kubbaa yeroo taphatu bira ture waan taateef dirqamatu na dubbachiisa. Identity yookaan mootu namni lama lalaale sadi lalaale wanti sun nan daangessuun barbaadeeti walumaa galatti jechaadha. Imaanaa biyyaa nyaachuun qabnu waadaa biyyaa nyaachuun qabnu nama fayyaa qabu wajjin dhiichisuu dhaabne nama fayyaa dhabe kana bira yoon dhaabbanne taate rabbiin birattis komiin gurguddaan nu dhaqqabeeti yaada. Kanaaf isin taayyoo biyyarraa sa'aatii kanaan aarsaa gatee neetworkii rakkisaa keessatti asirra dhufaniitiin akka dubbataniif gara madda olaabuutiin ittiin boonuuf osoo hin taane dhugaa dubbachuuf kallattii danda'ame kamiin eessaanuu haa ta'u vaayibariin haa ta'u iskaayipiin haa ta'u namoota yoo sagalee ta'e waa arganna waa argina kan jedhu yaadan qaba. I am sure warroonni viidiyoo kana ilaalaa jirtan boruu iftaanitti sheer gootanii namoota hin dhageenye dhageessiftanii mucaa kana akka baraaru abdiin qaba. Sintaayyoon ijoollee lafaa dhufaa jirtu sintaayyoon nama lafaa dhufaa jirudha bira haa dhaabbannu keessaayyuu mucaan kun umrii ijoollummaa isaatti hiriyoonni isaa hedduu wajjin kan guddate biyyoota adda addaa keessatti rabbiin galanni haa ga'u gargaaranii jiran hin komadhuun hiriyoota isaattu gargaara hedduun isaanii jechaadha ijoollee isaa waliin guddate kan akka Maammee kan akka Seifuu kan akka Jeeluu Maammee Jeeluu kan akka Hussein Hassan Amaan ijoollee hedduu ijoollee isaa waliin guddate akkasuma kan isaan beeknellee dubartiin argite mucaan kun daa'ima hin gargaarra kan jedhan dubartoota hedduu kan lafaanillee walitti hin kaloofne kan biyyummaa fi oromummaa walitti qabnu hedduun isaanii gargaaranii jiran jechaadha. Garuu nuti ijoolleen naannoo sanii baane magaalaa sanii baane akka magaalaa sanitti hanqina gurguddaa qabna akka godinaatti hanqina gurguddaa qabna waan taateef mucaa kana bira dhaabbannee fayyaa isaa haa deebifnu rabbii gaditti nu qaba waan taateef bira haa dhaabbannu siniin jedha imimmaan haadhaa irraa haaqnu Teedroosin obboleessi kiyyallee sammuun isaa firii ta'uudhaaf obboleessaa kun fayyuu qaba. Inshaallah akkuma reef jedhe kaleessa fayyee ture. Har'a ammootu onneen isaa deebitee walitti yeroo sun tururtu baay'ee nutti dhagamee jira nu rifachiisee jira kan jedhu yaad nu dabarsee jira. Kanaaf warroonni immootu dhuguma dubbachuuf gargaarsa kana keessatti hirmaachaa jiran gara telegiraamaatiin waadaa keessan baya wanti guddaan kana akkasuma immoo viidiyoo kana sheer nu godha garee keessa jirtanitti namni waan dandeen haa gargaaru waan dandeen bira haa dhaabbatu kana isiniin jedha. Sintaayyoo meetarii yaada dabalataa akka dabalataatti wanti qabu jiraati kallattiin carraas addeetiin walitti deebina mee Sintaayyoo ergaan xumuraati hawaasa keenyaa dabarsitu yoo jiraate. Ayyeka ergaan xumuraan hawaasa kiyyaa qabu lammii koo saba koo biyya alaa fi biyya keessatti jiru ergaan ani guddaan qabu maalinni gurbaan kun agarraas sarjariin marsaan sadii dalagamee fi yeroo waggaa tokkooti olii kan hospitaala dhuunfaatti gatii qaalaa ta'een yaalamaa ture. Maatiin isaa humna kana qabaateetii miti saba isaatiin hiriyoota isaatiin uummata biyya isaatiin as ga'e ammas immoo waliin taanee rabbi irraa argattanii rabbi jirraa teessanii isin haa deebisnu lubbuu obboleessa kiyyaa naa baraaraa dhimma haadha kiyyaatiin naa haqaa waan jazaa baay'ee nurraa qabdanii jazaa teessan rabbi isin haa deebisu namummaa hedduu isin irraa arginu har'as kan ga'e isiniin ni biyya kun Rabbi gaditti ilma namaa lubbuun gurbaa kanaa lubbuun obboleessa kiyyaa isin akka jira Rabbi gaditti lubbuu obboleessa kiyyaa kanaa baraatanii maatii kiyyallee akka Rabbi waliin taate. Abshir ni fayya. Abshir Rabbi gaditti Oromoon ni jira uummanni Oromoodha sagalee kana dhageeffachaa jirtan. Hanqinoo teeknikaa tokko darbee nu qunnamu immoo nuuf kolchaa isiniin jecha. Namoonni viidiyoo kan argitan amaanaa wanti isinirra kaawwadhu wallahi rabbiin biratti ni milkooftanii mucaa kana bira haa dhaabbannu argaa jirtan Teediroos Laggasaa obboleessa isaati ijoollee umrii isaanii xixiqqooti namni umrii kanatti sadarkaa kanatti kalee lamaan dhukkubsachuun baay'ee waan garaa nama nyaatudha bira haa dhaabbannu oromummaa walitti qabna biyya walitti
qabna walitti qabna walii birmachuuf wal bira dhaabbachuun durduubee kaleessa ummanni Oromoodhaa qabu sirna Oromoon kaleessa qabudha dargaggeessi keenya shamarreen keenya bakka jirtanii nu bira dhaabbadhaa yaamicha biyyummaa yaamicha Oromummaa Sintaayyoo Laggasaa borni fayya gaafa inni fayyemmoo osoo akkas goone jiraanne jechuu dandeenya kanaaf ammoo akkasitti akka Oromootti amman tana yaamichi isin yaamu yoo jiraate yaamichuma kana dhugaa dubbachuuf mucaan kun borni fayya inshallah gaafsan immoo seenawurra warroonni waan har'a keessa kaawwatan itti gammaddan mallaqa guddaa miti mallaqa haga dandeessanii rakkoon ni jirti akka rakkoon jirtu ni beeyna garuu ammoo mucaan kun umrii ijoollummaatti karaa adeemuun isaa baay'ee nu yaachisee jira jechaadha kanaaf lallabaa jirra dhugaa dubbachuuf tiktookirra namoonni hedduun hin jiran namoonni hedduun waan hedduu dalagaa jiran geemii adda addaa gaggeessaa jiran waan adda addaa hojjechaa jiran nullee gochuu dandeenya garuu ammoo obbolummaa walitti qabna waan taateef biyyummaa walitti qabna waan taateef kanaaf hamma dandeenyen mucaa kana bira haa dhaabbannu warroonni viidiyoo kana dhageessan akkaawuntii himuu dandeessaa Teediroos lakkoofsa qomaan asirratti dubbachuu dandeessaa lakkoofsa bilbilaa keetii yookaan lakkoofsa bilbilaa kiyyeessa lakkoofsa herreega baankii daldala Itoophiyaa fi baankii Awaashii himuu nan danda'a. Lakkoofsi bilbilaa koo namni nu qarqaaru nu cinaa dhaabachuu barbaade kan ittiin naquunnamuu danda'u duwwaa 927 lakkoofsi herreega baankii daldala Itoophiyaa namni deeggarsa ittiin nu godhu niyyattan rabbi irraa argattanii lakkoofsi herreega baankii daldala Itoophiyaa 10,000 irraan isin deebi'a 10,000 irratti deeggarsa namummaa keessan iyyatti nu erguu ni dandeessu. Kariitii immoo oopshinii biraa yoo kan barbaadan ta'e baankii Awaashiin duwwaa 1 irraan isin deebi'a baankii Awaash jechuudha. Duwwaa 13 bifa kanaanis deeggarsa namummaa keessan nu erguu ni dandeessu. Mee jidduudhaan siifi an kan jedhu obboleettii ta'e karreef yaameedha maqaa ishee jechaadha. Firaa'ol qarshii Itoophiyaa 12,000 arjoomtee jirti. Akkasuma mucaa gaafa Hacaaluu Hundeessaa wareegame miilli isaa lamaan irraa murameef 12,000 arjoomtee jirti. Sagantaalee adda addaa irratti shamarree seenaa guddaa dalagaa jirtudha. Firaa'ol hedduun galatoomii inumaayyuu garee biraa irratti illee nan yaala kan jedhu dubbachaa turte. Foddaa iskiriinii irraa akkuma argaa jirtanitti shamarreen kun keessaayyuu yeruma sanitti isliipinaa erguu dandeesseerti gara madda walaabuutiin jechaadha. Galatoomi jechuun hin barbaade shamarran akkasii nuuf haa heddummaatanii dhugaa dubbachuudhaaf ammallee gara naan dhuftee sagantaa kan nu dhageeffachaa jirti. Namoonni sagantaa kan nu hordofaa jirtan kallattilee adda addaatiin ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Lakkoofsichi kan asirraa kan natti fakkaata yoo dogoggoruun baadde kan akkaawuntii. Rono hordofaa jirtan lakkoofsichi kan asirraa kanadha 10,083,85,5227 yoo jettanii cuqaasan kallattiidhaan galchuu dandeessanii. Waan hundaafuu warroonni viidiyoo kan dhageeffachaa jirtan kanneen mana keessan teessanii sagantaa kana hordofaa jirtan hundi keessanuu galatoomaa isiniin jedha. Warroonni immoo dirqama keessan ofirraa qabdan dirqama bayaa jechuun hin barbaada. Inshallah mucichi ni fayyaa nutis immoo kallattii danda'amen osoo hin dadhabin guyyoota argitee muraasaan booda irra deddeebi'uudhaan goona. Qarshii miliyoona 2.5 jedhamu malee sanii ol ta'uu danda'ama hin beekamu waan taateef jechaadha. Abdiin kutatina atillee immoo gadda keessaa bahi ni fayyaa. Inshallah du'aa gochaa akkasumatti immootu abbootii amantaas kallattii adda addaatiin ummanni keenya waliin jira waan taateef bakka barbaachise hundaa osoo hin saalfatin isinirraa eegalle waan taateef nurraa eegalle waan taateef bakka danda'ame abbootii amantaa kan muslimaa kan kiristaana kan waaqeffata akka dirqamaatti yoo itti argata wanni kun furmaata argata yeeti yaada. Maaliif namni keenya waa tokko aadaa waa karachuu kana hin baranne seenaa keessatti jechaadha. Seenaa keessatti naannoo kanatti ummanni keenya waan akkasii kanaan rakkoolee akkasii kana deemanii waa gaggaafachuun hin jiru. Kun immoo rakkoo akka hawaasummaatti nu galti waan taateef qaanyii tokko malee hawaasa keenya gabaa keessa deemuudhaan manneen amantaa keessa deemuudhaan even yuunivarsiitii gumiilee adda addaatu jira. Sadarkaa gumiitti gaafachuun high school irraa jalqabe elementary jechaadha. Afoosha adda addaa bira deemtanii waan kana saffisaan duratti oofuu qabdanii warroonni ala jirtanis afoosha adda addaa qabdanii
Foundation adda addaa jira. Video kana kukkunnee marsaalee odeeffannoo adda addaa irratti dabarsine jeetii yaada. Inshallah kallattii hundaanuu push goona. Waan nu dhageeffattaniif galatoomaa isiniin jedha. Mee sagalee kana dhageeffannee walitti deebinaa turtii gaarii. Kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota madda walaabuu miidiyaa. Iyyinga waa hunda dura nageenya dursa nam beeka bareeche iyyinga dubbii ariifachiisaa yaamicha biyyooma waloomaa fi oromummaadha. Ilmaan Oromoo hordoftoota madda walaabuu miidiyaaf. Inni suuraa isaa asiin gaditti mul'atu kun dargaggoo Sintaayyoo Laggasaa kan jedhamu yoo ta'u sababa dhibee kaleetiin kaleen isaa lachuu hojii dhaabanii jiran. Iyyinga marre hojii baay'ee nama rifachiisudha. Ergaan Rabbii waa hedduudha. Kanaaf garee biyya alaatti deemee akka yaalamuuf yaalii kanaaf immootu qarshii guddaa irratti qabatamee jira. Miliyoona 2.5 kallattiidhaan gara biyya ormaa deemee akka yaalamuuf gaafatamee jira. Sintaayyoo Laggasaa kan itti dhalate godina Baalee magaalaa guddoo godinaa kan taate Roobetti. Iyyingaa akkuma nama kaanii kaleessa burraaqee kubbaa taphachuudhaa fi kallattiilee adda addaa keessatti umrii dargaggummaasaa barnoota keessatti dabarsee jira. Marri gaarran tanatti Sintaayyoon dhukkubsatee jira. Haala sukaneessaa ulfaataa keessa jira. Marri gargaarsa lammummaa haadhan tana galgala mana madda walaabuu miidiyaa irratti nuuf hirmaadha. Sintaayyoo Laggasaa cinaa dhaabbannuun yaamicha biyyummaati. Sintaayyoo Laggasaaf haa tumsinu madda walaabuu miidiyaarraa. يا لمي خو أبشرني بريتي لف بريسا دكنتي هماتي أبشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكانك يالفيا جمال جنما دلتو بالي روبيتي واميتشا غرغر Sintaayyoo Laggasaatiif waan har'a waan jabduu takka dhufeetiin jira. Mucaan sana sirra argaatiin jirtan kuni maqaan isaa Sintaayyoo Laggasaa kan nagaan bakka jirtan hundatti siin faana haa ta'u. Miliyoona 2.5 Sintaayyoo Laggasaa dhibeen beetanii gargaarsa namootaniif cinaa akka dhaabataniif rabbii wajjin isin gaafannaa waan cinaa dhaabataniif illee rabbi isin kennu galatoomaa isin jaalannaa obboleessa kennanii rabbi waa fayyisu. Nagaan bakka jirtan hundatti siin faana haa ta'u. Maqaan koo Saamsoon Nugusee Daabaa jedhama. Dhalataa godina Baalee magaalaa Roobeetii. Har'a obboleessa keenya Sintaayyoo Laggasaa waggaa tokkoof dhibee kaleetiin miidhamee siree irratti hafee waggaa tokko caalmaa waggaa tokko irra jira. Haa ta'u immoo yaalli caalu akka taasifamuuf gara biyya alaa deemee akka yaalamuuf xalayaan kennamuuf illee xalayaa kanaan karaa haala ajajame kanaan bahee yaalamuudhaaf humni maatii kanaa waggaa tokkoof yaala dhuunfaatiin harka fashalaa'ee jira jechuudha. Ta'ullee har'a nummoo akka obboleessummaatti, akka hiriyyummaatti, akka maatiitti wajjin dhaabachuudhaaf, akka namummaattis nama rakkate faana dhaabbachuudhaaf obboleessa keenyaaf gargaarsa gaafachaa jirra. Gargaarsi nu har'a gaafannu kun maybe waan wajjin biyyee yookiin kubbaa wajjin dhiinneef osoo hin taane namummaadha wanni guddaan. Nama gargaaruudhaaf nama ta'uun gahaadha. Sintaayyoo Laggasaa immoo gaarummaan isaa kaleessa jiru akkuma keenyaatti nama rakkate nama gargaaraa ture. Nama hojii dhuunfaa nama jireenya isaa deeggaruudhaaf oliif gadi fiigee nama hojii isaa hojjechaa turedha. Sintaayyoo Laggasaa nu elementariitti wajjin barannee kutaa tokko irraa hamma kutaa 10tti an kilaasii tokko wajjin ture isa faana jechuudha. Kilaasii tokko wajjin barachaa baane yaadannoo hedduus walitti qaba. Haa ta'u jireenyi gargar nu baase hojii dhuunfaa isaatiin xaarrattee nama bulaa jiru ta'e nus akkuma isaa
hojii dhuunfaa keenyaatiif gargar baanee gargar fagaannullee garuu immoo jireenya guyyaan har'a walitti nu qabeera. Rabbi waa hunda danda'a. Dhibeen har'a itti dhufe kun boru nama guutuu ta'ee dhaabbatee nama jireenya isaatis falmatu nama biraa kufiifis nama cinaa dhaabbatu nama ta'uu akka inni ta'us abdiin qaba. Kan immoo Waaqayyo ni godha. Warroonni nu dhageeffachaa jirtanii waamicha gargaarsaa yardaataa xirrii jechuudhaan afaan Amaaraatiin kan barreeffame akkuma argaa jirtan dargaggoo Sintaayyoo Laggasaa lubbuu isaa haa baraaru jechuudhaan baankii daldala Itoophiyaa 1083 8552 kallattiidhaan lakkoofsisniif kaa'amee jira. Eeyyangaa dirqama biyyummaa dirqama sabummaa warroonni fudhatanii kallattiilee adda addaatiin gumaacha gochaa turtanii fi akkasuma imaanaa biyyummaa fi waadaa fudhatan waadaa keessan yeroo gabaabduutti akka guuttan kabajaan isin gaafanna. Warroonni tarii viidiyoo kana fuutanii sheer gochuudhaan ofii keessanillee yoo keessatti hirmaachuu hin dandeenye haala adda addaatiin viidiyoo kana fuutanii namoota adda addaatiif gareelee adda addaatiif akka raabsitan gamanuma waadaa sinirra kaawwachaatiin akkasuma baankii Awaash duwwaa 132 duwwaa 85 56 67 duwwaadhaan kallattiidhaan gara baankii Awaashin nu arjoomuu dandeessan. Marigaa Sintaayyoo Laggasaadhaa umrii ijoollummaa isaatiin har'antana kufullee borfayyuu ni danda'a. Kanaaf namuu akka amantaa keenyaattis akka oromummaattis waan nurraa eeggamuuf waan dandeenyu gumaacha namummaa akka goonuuf maatiin harka lallaba isaanii dabarfatanii jiran. Lallabni kun lallaba oromummaati, lallaba biyyummaati. Galmee seenaa jaarraa 21ffaa keessatti obboleessi keenya Sintaayyoo Laggasaa wabeeffachuudhaan sagantaa gargaarsaa gara foddaa madda walaabuu miidiyaatiin akkasuma gara tiktokiitiin dargaggeessaa Riidii Kushmaan kan qophaa'e hiriyoota turan isaan kaleessa har'antana inni biyya ormaa jiraadullee obboleessi kiyya gargaaruun qaba jechuudhaan wal wajjin ta'iinsa Saddam akkasuma madda walaabuu fi obboleettii teenya Hayaatamaaniif isaan biroo hiriyoota isaanii kan turan biyyoota adda addaa keessatti gochaa turan waan dinqisiifamuudha. Garuu ammoo akka Oromootti kutaaleen Oromiyaallee nu cinaa dhaabbattanii mucaa kana akka fayyuuf gumaacha Oromummaa yaamicha Oromummaa isiniif goonee jirra. Waamichi gargaarsaa kun Sintaayyoo Laggasaati. Sintaayyoo Laggasaa umriin isaa ganna 25 Marigaa kaleen isaa lamaan dhukkubsattee mucaan kun maatiin isaa waan kana yaaluu waan hin dandeenyeef har'antana Oromoo fi Oromiyaadhaaf lallaba seena qabeessa dabarsanii jiranii. Kanaaf bira dhaabanne haa jabeessinu. Abbumti qabeenyaallee biyya sanitti har'antana miliyoona 2.5 wal dhaanachuu hin danda'u. Ulfaataadha. Ni ulfaata waan taateef waan dandeessanii nu bira dhaabbadhaa isiniin jechaa sagantaa keenya gara madda walaabuu miidiyaatiin goolabnee gara tiktokitti namoonni adda addaa garas dhufuu dandeessanii garasitti sa'aatii muraasa turre goolamni ta'a. Teedros galatoomii ulfaadhu biyya abbaa keetiirraa gara madda walaabuuti yaamichi si goone fudhattee asirratti hirmaachuu keetiif ulfaadhu sin jedha. Hin gaddini amma dandeessuun abbootii amantaa kan amantaa muslimaa kan kiristaanaa kallattii adda addaatiin deemtanii waan kanarratti hojjechuu qabdanii hin qaanfatina. Qaanyiin qabdu fayyaan eessattuu waan godhamaa jiru ginniirin keessatti hojiin seenaa elgadda dalagamee jira. Haa galatoomanii hayaatiin baraaruudhaaf sochiin godhamaa jiru hedduu namatti tola. Isinis magaalaa Roobee lafa itti dhalattan lafa teessan afaan beektan seenaa beektan hawaasa wajjin jirtan deemtanii maatii keessan obbolawwan keessan guutuun biyya san keessa waan taateef hawaasa kana waliin jiraachaa jirtan an obboleessi keeti obboleessi kiyya nagaafachuu danda'u qabda. Kanaaf hin qaanfatinaa siin jedha. Nullee waan dandeenye biyya alaa kana hawaasni akka keessatti hirmaatu dhiibbaa goona. Haala jireenyaatu namaa mijaa'uu dhabe malee Oromoon kuutuun ka biyya alaa jiru walii birmata dhugaa dubbachuudhaaf rakkootu heddummaate. Kana siin jedhaa tarii ulfaadhuu galatoomii yoo danda'e gara tiktokiitiin nan seena galatoomii asumaan immoo siifan yookaan firaa'ol hedduun si dinqisiifadhaa gamanaanis nu hordofaa jirta. Galatoomii guyyaa gaarii siin jedha. Garuu gargaarsa tokko mana keenyaatitti nutti dhufee jira. Namni guutuu ta'ee gara na dhufee jiru. Qullaa keenya dhufnee qullaa keenya deemna. Gaafa dhalan osoo boonyu garaa haadha keenyaatii baanee harka namaatiin kaafamnee uffata uffanne. Gaafa addunyaa kanarraa deemnus uffata gaafas namni nutti uffise san namni nurraa baasee
qollaa keenya Walloo keessa dhugaa kun haqa ilmi namaa jireenya ilma namaa jalqabarraa amma dhumaa jiru. Jireenya ilma namaa jalqabarraa amma dhumaa jiru kana jidduu keessa garuu qormaanni garaagaraa jira. Qormaata kana garuu ilmi namaa kophaa darbuun isaa kophaa darbadhamee si yaadamu namni nama wajjin namni gaafa dhukkubsate nama tokko tutuba. يا سبخو ابشرني بريتي سنتايو لقسا جدما كانت دلته غودينا بالي مغالا روبي ناتو سنتايون درغغيسا غنيسا ريف غندي